irraa isinii darba. Guyyaan har'aa Roobii onkoloolessa 20 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 10 bara 2014 kan isin keessummeessaa jiru Handafkaaduu Morodaati. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Pirodiiwuseriin keenya kan qophii kana immoo isiniin gahaa jiru Nugusuu Taammireeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Jal'annee Gammadaati. Itti dhiyaata. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo Itoophiyaan torban kana keessa yeroo sadaffaaf har'a magaalaa Maqalee samiirraa kan haleelte yoo ta'u humnootiin TPLF dhabamsiisuuf duula gaggeessitu waggaa guutuuf deemaa jedhameera. Kanarratti gabaasa ergame namoota dubbisa. Televiziyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa Maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe garfageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu. Namoonni ijaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen Maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinaring jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF'n gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira 1 fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan Maqalee keessaa harcaase manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktorri yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an 5 simannee jirraa 4 isaanii hojjettoota warshichaati 5ffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa Maqaleetti namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni 9 madaa'u manneen hedduuf hoteelli achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjettoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'u qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuudhaaf dirqamarra jiru akka ba'an akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee sivilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjettoota tokkummaa mootummootaa 7 kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa baafte laachisee gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waat Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa Maqalee irratti geggeeffamu uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhanii jiru. Itoophiyaatti guyyooti darban 7 keessatti lubbuun namoota 227 sababaa dhukkuba COVID-19 darbu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa irraa bahan hordofuu fi hojiirra oolchuun dirqama jechuudhaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaatti ittaanaa hoogganaa wiirtuu qindeessaa balaatasaa kan ta'an Dr. Milkiyaas Tafarraa ibsaniiru jechuudhaan Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasteetti kunoo. Inistituutii Fayyaa Hawaasaatti itti aanaan hoogganaa wiirtuu qindoomina balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa 1 hanga onkoloolessa 7 bara 2014tti lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru. በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጥቅምት akka guutuu biyyaatti onkoloolessa 1 hanga 7 bara 2014tti namoota qorannoon taasifameef 52,000 fi 424 keessa namoota 4,771 keessatti vaayirasiin kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeentaan yeroo ilaalamu dhibbeentaa 9 ga'eera. Kanuma waliin wal qabatee sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota 7 keessatti sababa vaayirasii kana lubbuun isaanii darbeera. Sababa tatamsa'ina weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u magaalota kanneen biroottis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddeessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa COVID'if ba'e
hojiirra oolchuu qabaa jedhan. Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 803 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa sadarkaan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorkuu. Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Abbootiin seeraa kan biyya Niizerlaand lammii Eertiraa Kidaanee Zakkaariyaas Habtamaariyaam jedhamu himata namoota seeraan ala deddeebisuu jedhuun tarree maqaa namoota akkaan barbaadamanii keessa galchee jira. Kidaaneen garee namoota seeraan ala nama deddeebisan keessaa harka qaba jechuun yakka laalcha irratti gaggeessuu barbaada. Namni kun lafa hin jirretti manni murtii Itoophiyaa keessa baatii waxabajjii darbe hidhaa umrii guutuu irratti muree ture. Kunis baqattootaaf godaantota Afrikaa kanneen gara Awurooppaatti imaluuf yaalan garuu Liibiyaa keessatti hidhaman dararuu fi beelessuun himatame. Waajjirri abbaa alangaa Niizerlaand akka jedhutti qorannaan gaggeeffame jaarmiyaa Kidaaneen hundeesse lammiiwwan Eertiraa kanneen Niizerlaand dhaqqabuu fedhan irratti dararaa geessisaa humna irratti gargaaramaa butee fudhataa akkasumas humnaan gudeeddiin akka gaggeeffamu agarsiisa ragaan argame. Baqattootaa fi godaantoti kun Liibiyaa keessatti kan dararaman yoo ta'u maatiin Niizerlaand keessaa qabanis gawwoomfamaniiru jedha ibsi aangawoonni baasan. Kan dhaggeeffataa jirtan Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromooti. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan roobii har'aa biyya Ekwaador keessatti haasawaa dhageessuuf kan jiran yoo ta'u kunis kutaa sana keessatti rakkoo deemokiraasii mudate irratti fuulleffataa jedhameera. Kanas biyya ollaa Ekwaador taate Kolombiyaatti malanii hoogganoota biyyattii waliin ituun dubbatiin dura ta'uun ibsameera. Ministeeriin Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi akka beeksisetti haasawaan Bilinkan kan hundaaf misooma argamsiisuu fi qilleensa naannoo kunuunsuun attamitti hojiirra akka oolchan irratti fuulleffata. Dhimmoota deemokiraasii fi mirga dhala namaan alattis qiyyaafanni mala Bilinkan inni guddaan waa'ee godaansaa yoo ta'u Bogootaa keessatti immoo ministeerota haajaalaa kan kutaa sanaa waliin imaammata godaansaa irratti marii gaggeeffamu gargaaranii gaggeessuuf jiru. Bilinkan kibxata kaleessaa ministeera haajaalaa Ekwaador waliin ennaa dubbatan godaansi rakkoo Ekwaadoriin dabalatee kan addunyaa maraa ta'uu ibsan. Anaa fi ministeerri dantaalaa Ekwaador kun Kolombiyaa seenuun aangawoota iddoo sana jiran waliin dubbachuuf jirras jedhaniiru. Ekwaador dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen duula gaggeessiteef Bilinkan galateeffatanii jiru. Pireezidaantiin Biraazil Jaayir Bolsonaaroo weerara vaayirasii koronaa irratti sirrii hin hojjenne kan jedhu himannaan yakkaa akka dhiyaatuuf koreen seenata Biraazil gabaasa baaseen hubachiisee jira. Biraazil keessatti sababa dhukkuba COVID-19 namoota 600,000 caalantu dhume. Wixineen gabaasaa qophaa'ee fi fuula 1,200 ta'uu qabu kun Bolsonaaroon mala saayinsiin hin deeggaramne gargaaramuun kunis bu'aa quubsaa akka argisiifne tuu beekamu akkasumas bittaa tallaalii duubatti harkisan kan jedhu of keessaa qaba. Kana malees vaayirasiin koronaa Biraazil keessatti akka faca'u gochuun uummanni dandeettii qaamisaa dhukkubarraa ittisuuf qabu akka gadi bu'u gochuun dhukkubichi daran akka hammaatu taasisan kan jedhu dabalataan of keessaa qaba. Kanaafis dhala namaa irratti yakka raawwachuu ragaa dhoksuu fi hokkara kakaasuu kan jedhuun akka himataman gabaasni kun lafa kaa'ee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya har'aaf qophaa'anitti ceenu. Dheerina bonaatiin kan ka'e Booranatti hongeen mudate beelladoota hedduu ajjeesaa akka jiru jiraattonni Booranaa himaa jiran.
ji'oottan sadan darbee fi cimaa dhufee kan itti fufee jiru hongeen kun amma ammaatti beelladoota 9,000 olii yommuu ajjeesu 17,000 olii immoo afoo du'aarraa jiru jechuudhaan dubbata bulchiinsi Booranaa. Horsiisee bultoonni ammas mootummaan dafee hin qaqqabu taanaan loon hedduun akka du'aa fi qophaa'anii dubbatu. Galmoo Daawiti Booranatti argamuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera. Darmii Raachaa jiraattu godin Booranaa aanaa Dubluqi. Bonni baranaa waan hedduu nu tolchee jetti. Bonni waan guddoo nurraan ga'ee jira. Akkuma gartuu kun loon kaasnu qormee kan gacuuf gubbihee jira. Loon baay'ee yabbiyyee nurra miidhamtee nurra dootee jirti. Wanni nu qallabnu furuurshaa cidii waan akkana kan itti guurra. Karima qaburima waliin kaasna. Odoo nurima kaan hin kaasuu jiru dhalanii waatiyyoo didiqoonni man kan cufeessin ciiste.